السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان ما أعرفون سر جرت وقالوني في جاريوان المهم ما إدل الدنيا رات ترجمتني بيجي نجاتني ربي الساعة أما جرت أنا أنا سنجايزني جت أنا قلت الحمد لله قالت ربي أني تموت بير أو تموت بفماتي تاتن هدو تكقلت وما سنجنا ورجنا هرا رفتن سبسكرايب لايك وشو ما تكيه تدبل ما سنجنا وقافي كباتن قافت سنجنا أو بولين كيا كومنتي جلتي هذا فيديو قبادو تكا qabadhee isin dhufee isinis maali hojjetan dibata rifeensa kennaati waan ofii kiyyaatti fayyadamu yeroo hunda jechuudha. Akkuma beekamu waan ofii kiyyaa hin fayyadamne isin hin fidu gisee hunda waan ofii kiyyaatti fayyadame isin fida jechuudha. Hadhallee waan ofii kiyyaa itti fayyadamu isin qabadhee dhufee jira. Irraa fayyadamee waan ofii kiyyaa bu'aa argadheef isinifis qooduuf dhufee jira. Namoonni tokko yoo arguu fi maal jedhanii rifeensa wanti YouTube irratti barsiisa rifeensa kenna balleessaa jira rifeensi kenna badaa jira jedhu ijoolleen tokko jechuudha. Miti obboleeyyiin kiyya rifeensa keessan waa hunda walitti qabdanii hin dibatina. Fakkeenyaaf yoo waan isin barsiise kana ta'e irraa hin qayyarina haga waan isaa argitaniif yookiin al takkaanis ammallee wanta isiniif godhu takka hin jiru jechuudha. Yoo irra deddeebitanii hin yaalin yookiin fayyadamin jechuudha. Ammas yoo ana biraallee kana argitanii nama biraallee waan biraa argitanii walitti fiddaniitiin jettan rifeensa keessan balleessuu kanaaf faaluu danda'a waan ta'eef kanaafuu waan tokko jara gadhaabadhaa ammallee seeraan qabaatii seeraa itti deddeebi'aa malee wanti al tokko yeroo takkattiin guyyaa takkattiin ta'u takka hin jiru jechuudha. Kanaafuu irra deddeebitan yoo ta'e malee jechuudha. Fakkeenyaaf yoo haaraatti itti wanta tokko dibachuu jalqabdan torbaan keessa gizee lama yoo dibattan bareeda. Amma adaduma isin rifeensi keessa fudhatee isin wayyaa haa deemuuni torbaan irratti sisuu dandeettanii jira torbaan irraa gara torbaan lamaatti illee sisuu dandeettanii amala rifeensa keessanii yookiin beektanii wanta inni isinii fudhatuu fi wanta inni isinii fudhanne beekuun dirqama ta'a jechuudha. Isa yoo beektanii jettaniitiin jettan akkasii waan isiniif ta'u dibachuu dandeettanii ammallee wanta isin dibattan san dibata keessanii yoo wal isinii fudhate akkasii itti fufuu dandeettanii isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Kanaayyuu hadha wanta qabattee dhufte maali naan jechuun keessanii oolu akkuma asitti argitan wanti kun killeedha. Killee tokko jechuudha. Zayitiin ammoo zayitii maduraan fayyadamu wanta itti dabaluu bichaadha. Isa asitti argitan kana maayineesii maankaa tokko asitti godhadhee jira. Isa biraa ammoo wanta itti dabaluu buna jechuudha. Buna namni wallaalee yookiin iskaafee yookiin koofii isa jedhamu namni wallaalee hin jiru. Kuni buna mana akka biyya keenyaati jechuudha. Dheedhiillee argitan itti fayyadamuu dandeettanii buna kana kinu maankaa guddaadha. Maankaa kan tokkotti godhe jechuudha. Ammas kana itti dabalaqaa akka rifeensa keessaniitti jechuudha. Rifeensi keessan xiqqaa ta'a guddaa ta'a yabbuu ta'a haphii ta'a akka rifeensa keessaniitti. Ammas killee warri mataan keessan isin jajjabaatu killee boora bichaa fayyadama adii keessaa osoo hin taane jechuudha. Adiin diqqoo mataa qaraddad gooti yookiin hin jajjabeessiti waan ta'eef akkuma argitan inni as argitan kun ammoo damma jechuudha. Dammi rifeensa kennaaf gahee guddaa qaba. Hin laaffisa akka hin ciccinne akkasuma akka margus taasisa jechuudha. Obboleeyyan kiyyaa itti haa fayyadamnu. Obboleeyyan kiyyaa akkuma argitan kinoo wanta asitti dabalee killeedha buna maayineesiidha. Wanti walitti dabalee jechuudha. Amma wanti itti dabalan ammoo zayitiidha. Zayitiin kiyya ammoo makuluuxa jechuun akkuma yeroo hunda itti fayyadamuu fi yeroo hunda dibadhu jechuudha. Bismillah. Zayitiin kun zayit aafii zayituuna akkasuma coconut oiliidha jechuudha. Zayitii aynata sadiiti. Hamma rifeensa keessaniitti itti dabalachuu dandeettan jechuudha. Kinooni maankaa kana afuritti dabale jechuudha. Kunuyyuu naa hin gahu waan yeroo dheeraa ofirra tursiisuu hin barbaanne waan ta'eef maankaa afuritti dabalee isinis akka rifeensa keessaniitti jechuudha. Akka rifeensa keessaniitti dabaltanii dibachuu dandeettanii yoo maayineesa hin qabne zayitii zabaadii itti dabaluu dandeettan jechuudha. Asirratti maaksi gootanii walii hin geettanii amma wanta asitti dabalame killee damma buna maayineesii fi zayitiidha jechuudha. Zayitii barbaadan itti godhachuu dandeettanii zayitii isinii mijate jechuudha. Kanaaf sirriitti maaks godhuu qabaatan jechuudha. Dammi akkuma beekamu rifeensa keenya laaffisuu fi margisiisuu fi akka hin ciccinne gahee guddaa qaba jechuudha. Bunnillee akkasuma laaffisuu fi dheeressuusis akka hin ciccinnes taasisa jechuudha. Irra deebitanii yoo fayyadamtanii jettan hedduu haala salphaan
irraa milkooftanii ammallee deebiseetini akka hin buqqaanellee hin taasisa bifa isaallee hedduu isin qayyara jechuudha bunni akka ofii isaa bunni waan ta'eef gara bunniitti isin jijjiira jechuudha mataa keessanii haala salphaan jechuudha killee lamatti fudhachuu dandeettanii ani mataan kiyya laafaa waan ta'eef laafee jira duraan jabaataadha amma waan laafeef killeen takkattiin qofatti bichaan nageetti jechuudha sa'aatii 2 sa'aatii 3 ofirra tursiiftanii ofirraa dhiquu dandeettan jechuudha osoo ittiin bultaniisis homaa rakkoon qabu garuu killee waan qabuuf killeen adii mataa qal'ad gooti yookiin hin jajjabeessiti jechuudha ammas garuu akka hin ciccinne gooti warra mataa laafaatiif irra hedduu taati warri mataan keessan qaraddatu yookiin jajjabaatu killee boora keessoo bichaa yoo fayyadamtan bareeda akkasuma bifa mataa keenyaallee hin tolchiti deebitee akka culluqu gooti jechuudha rifeensa keenya akka hin ciccinnee fi akka hin buqqaane karaa salphaanii goosifachuu dandeenya jechuudha mana keenya keessatti wantoonni kunniin wanta garaa keenyatti nyaatamu wanta garaa keenyaaf oolu waan keemikaala qabu miti jechuudha keemikaala takkallee hin qabu irraa wanti shakkitanii nu balleessaa maal jettanii irraa shakkitan takka hin jiru jechuudha obboleeyya ani waan ofii kiyyaa yeroo hunda dibadhu yeroo hunda fayyadamu jechuudha akka orminii wanta kanaa kun mataa kan kukutaa mataa akkas nu guggodha jettanii ijoolleen himattaan waan hundaayyuu dibadhe mataan kiyya waan hundaayyuu naaf fudhata jechuudha wanta gammaatitti dibadhe mataan irraa kukkute hin jiru yeroo duraa waa hin dibatin mataan kiyya ciccita malee amma narraa hin ciccitu jechuudha nagaatti dhufee jira ammas warri yammataa yabbisuu barbaadan warri mataan keessan haphi killeen baay'ee yabbisti jechuudha mataa jechuun mataa yabbisuuf gahee guddaa qabdi akkasuma viitaaminoota qabdi waan ta'eef pirootiinaa fi viitaaminoota qabdi waan ta'eef akkas itti fayyadamuu dandeettanii warri mataa yabbifachuu barbaadan abishii dibachuu hin dandeettan jechuudha abishiin yookiin shuqoon haala salphaan mataa keessa yabbisti absuudaa wajjiin isiniin jedha obboleeyyan kiyya ana moo hin dibadha akka dibadhu akka argitu viidiyoo kiyya jalallee seentanii ilaaluu dandeettanii waan isin hin taane gama keessanitti fidu obboleeyyan kiyya sirriitti maaksi godha damee ammoo hin laaffisas hin dheeressas akka hin ciccinnes taasisas haala salphaan itti fayyadamtanii irraa bu'aa argattanii hadda dibattanii itti dhiistanii waan biraatti utaaltanii waan biraa dibattanii wanta akkasii yuutuubii irraa ilaalee mataan kukkutee akkas naga mataan irraa buqqisee mataan irraa guggustee hin jedhina maaliif haalaan itti fayyadamaa yoo isin haalaan itti fayyadamtan isif fayyada yoo isin ammoo haalaan itti fayyadamuu baattan waan tokko isin fayyadu jechuudha laftillee guyyaa takkatti itti rabbi roobni itti roobee fi guyyaa takkaan akka hin margine yookiin saniinis yoo facaafame guyyaa takka facaafameetiin rooba argateetiin guyyaa takkatti bichaa argatee saniin booda yoon argatee akka hin margine beekaa akka badu beekaa jechuudha rifeensi keenyas akkasuma jechuudha nyaata barbaachisa kanaafu itti fayyadamaa like subscribe gochuu hin dagatinaa yoo gaafii qabaattan gaafadhaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya amaanillah warri haaraa dhuftan ammoo subscribe godhaa warri maatii taatan like godhaa yoo gaafii qabaattan gaafadhaa isiniin jedha turtiin keessa naga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaatti naafaa ta'u amaanillah dibachuu waan aduuf isinillee dibadhaa isiniin jedha sa'aatii 2 sa'aatii 3 itti ofirra tursiisa peestaalii itti hidhaa akkasitti ammallee gubbaan shaayii itti ahaa oo'aa gorseenee oo'aa wal nyaatu oo'aa wal argate mataa keenya keessa buqqee keenya keessa akka seenuu fi akkasuma ammas rifeensa keenya masaaj godhuu fi osoo filaan tuqin harkaan akkanatti addaan baasu yeroo hunda nu haa baratu barumsa nuuf haa ta'u jechuudha yoo filaan itti dhaabnee isaatti marreetiin akkanatti hiinee oolchine ittuma dhaabnee filaa jenne akkasumatti buqqaa akkasuma faana inni jedha qabsiisaa ittiin qabsiifta irraa baasa harka keessan keessa galchaa kana harka keessaniin keessa baasa adda dura adda yaasa haga siyaasa immoo erga adda baastanii addaan qoqqooda jilmaa isaa osoo hin taane addaan qoqqooda mataa keessa filadhaa achirratti bu'aa gaarii argattan jedha amma salka yeroo raaftan masaaj godhaa rifeensa keessa osoo waatti dibuu osoo hin taane osoo waatti hin dibin masaaj godhaa yoo masaaj gootan dhiigni guyyaa oo'aa fi oo'a keessa ooleetiin fakkeenyaaf shaffanni oolee shaffannee waan shaarbii uffannee ooluuf sirriitti oo'asanii hedduu isaa inni hafuura hin argatu qilleensa hin argatu waan ta'eef affa namaa waan ooleef harka keessan keessa galchaa hiikaati sa'aatii takkaa fi yookiin daqiiqaa 30 masaaj godhaati qilleensa kennaa fi akkasittis yeroo fuunii baattanii itti waa hidhattan ta'e yookiin iddoo lamatti ka ishimattan ta'e qilleensa galchaa dura osoo ishiniin dura yookiin osoo akkas shaashiitti hin dura akka guyyaa affantanii oolchitanii affantanii bulchina maaliif oo'a barbaachisa mataa keenya yoo amma fakkeenyaaf qilleensa barbaachisa nama jedhu
O'a olee o'a olee o'a keessa oleef qilleensa argachuu qabaata isin jira obboleeyyan kiyya akkasitti yoo isinitti tole irraa fayyadamaa yoo isinitti toluu baatellee koomenti jalatti naaf kaayaa isiniin jedha yoo gaarii ta'ellee gaarii yoo badaa ta'ellee badaa isiniin jedha amaanillah.